Manni maree waldaa barsiisota Finfinnee yaa'ii isaa 36ffaa guyyaa irraa gaggeessaa ooleera. Yaa'ii isaa irrattis dhimmoota qulqullina barnootaa fi akkaataa faayidaa barsiisota magaalittii eegsisuun danda'amu irratti mari'ateera. Miseensota mana marichaaf gabaasa waldichaa kan dhiyeessan pirezidaantiin waldaa barsiisota Finfinnee obbo Dinqaalam Tolasaa qaamolee garaa garaa waliin ta'uun rakkoo gama qulqullina barnootaa mul'atan hiikuufis hojjetamaa jira jedhan. Waa'ee qulqullina barnootaa yeroo haasofnu dhimma mirgaa yookaan dhimma hojjechuu fi dhimma dhiisuu miti, dhimma dirqamaati. Dhimma dirqamaati yeroo jennu dhaloota amma jiru bor biyya akka inni fudhatu, akka inni biyya bulchu, akka inni biyya gargaaru taasisuudhaaf har'a qulqullina barnootaa irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. So kana irratti akka waldaattis akka barsiisaattis dameewwan yookaan immoo waldaa barsiisotaa hanga mana barumsaatti jiran wajjiniin yeroo hunda ajandaa keenya godhanneetu kan nuun hojjennu. Dhimma mana jireenyaa faayidaa guddina keessoo fi carraa barnootaa waliin wal qabatee barsiisota magaalittiif akka eegamuuf waldichi sadarkaa deemamuu qabu deemuun milkeessaa jiraachuu kan himan obbo Dinqaalam kanafanis qaama dhimmi ilaallatu waliin raawwachiisuuf hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Gaaffilee barsiisotaa deebii hin arganne ispeeshaalii karaa mana jireenyaatiin wal qabatee kan jiru. Manni jireenyaa barsiisaadhaaf mana jireenyaa duwwaa miti, bakka hojii isaa lammaffaadha. Daftara ijoollee mana barumsaatti yoo sororseetti barbaade fudhatee gala, qormaata ijoollee fuudhee deema, qophii barnootaa taasisuu danda'a manatti galee. So kanaaf mana mataa isaatii qabaatee firiilii dhalootaaf wanta fayyadu hojjechuu irratti manni jireenyaa barsiisaadhaaf dursa kennamee kan furmaata barbaadudha. Kana irratti akka hojjetamu guddiseen gaafachuu barbaada. Naannoo mooraa barnootaatti dhaabbilee daldalaa eeyyama malee banuun barattoota yeroo isaanii bakka hin malleetti akka dabarsaniif dhiibbaa taasisan irratti tarkaanfiin akka bulchiinsa magaalichaatti fudhatamu kan yaadachiisan obbo Dinqaalam akka waldichaattis gahee isaanii baachaa jiraachuu eeraniiru. Akka waldaatti wantoota qulqullina barnootaa jeequu danda'u jennu hunda saaxila baasnee bakka sanaa qulqullinni barnootaa akka mirkanaa'uuf hojii keenya hin hojjennaa jechuudha. Miseensonni waldichaas barattoota naamusa gaarii qabanii fi biyya isaanii jaallatan qindoomina maatii waliin ta'uun uumuuf hojjechaa jirraa jedhan. Maatiin barattootaa jechuudhaan ijoollee isaanii itti dhiyeenyaatiin hordofuu qabuuni. Barsiisaa faana kontaaktii godhanii barataan koo maal fakkaata, maaltu jira jedhanii itti dhiyeenyaan barsiisaa faana yeroo hundaa osoo kontaaktii godhu ta'e wantoota amma rakkoo amma uumamaa jiru kana salphisuun ni danda'ama jechuudha. Barattoonni haala gaariitiin naamusa gaariitiin qoratamanii ba'an malee biyyaaf rakkisaa ta'a. Kanaafuu akka waldaa keenyaatti maayinni barsiisota faana taanee barattoota naamusa gaarii akka qabaatan gorsuudhaan piroojeektii adda addaa immoo qorannee baasnee kenninee fi isaan barattoonni akka naamusa gaarii godhanii naannoo isaanii barumsa isaaniitiin akka ciman akkasitti faana hojjenna akka waldaa barsiisaatti jechuudha. Akka barsiisaatti mataasaa qaba, akka waldaa barsiisaatti immoo haala biraatiin waan kan hojjennee barattoonni gaarii akka ta'an naamusa gaarii akka qabaatan gochuu irra jira jechuudha.